እኔ እናንተ አብረን መሆን ያለብን ሰዎች አይደለንም። እንዴ ብታስላም መለያየት የምታወሩ ይሄንን ምላሽ ጠብቅ ያደለም ከንቺ መጣው። እንዴት አችሎሽ ነው ሩታ? የሰው ልጅ ነኝ በቃ ጨክናለሁ። አንዳንዴ ቆርጥልኛል። ቆርጦልሽ ከኔ ጋር ያለሽ ነገር ቆርጦልሽ ነው ሩታ? ቆርጦልሽ ነው? ሳልፈልገውም ቢሆን አዎ፣ መሆን ባይኖርበትም አዎ። እንዴት አስቻለሽ ሩታ? በእግዚአብሔር እኔም አንተም በማንፈልግበት መንገድ ውስጥ መጓዝ የለብንም። በቃን፣ ይበቃናል። አትፈልገውም ይሄንን መንገድ አውቃለሁ። እኔም አልፈልገውም ከአሁን በኋላ። ስለዚህ ምርጫችን መለያየት ነው መሆን ያለበት። ብዙ ነገሮች ጥያቄ ሆነውብኝ ነው የቀሩት። እነዛ ነገሮች በቃ ይቅሩ፣ ጥያቄ እንደሆኑ ተዋቸው። መልስ ማግኘት አልፈልግም፣ ምክንያቱም መልስ የላቸውም፣ አያስፈልጋቸውም መልስ። ግን ከነ ጥያቄዎቼ ገራ ላፉማ ባየን ጅሬኛ dhala namaa diiga. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu? nagaa keessanii? Anis baay'ee nagaa koodha, galata waaqayyo. Baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan na gargaara. Egaa warroonni like gochaa jirtanis guddaa galatoomaa. Har'a maal qabattee dhufte gurreeyyoo jettanii viidiyoo Ruutaa fi Abrish qabadhee dhufee mata duree irratti akkasiniin viidiyoo gabaabduu siniin fide irratti Ruutaa fi Abrish adda ba'aa jiru. Sababni adda ba'uu isaanii maali? Icciitiin adda ba'uu isaanii maali kan jettan gaaffii warri sinitti ta'e deebii qabadhee dhufee jira jechuudha. Warroonni dhugaa rabbii viidiyoo ijoollee kanaa ilaaltan barumsa guddaa irraa argattu. Garaa laafummaa baay'een jireenya ala namaa diiga. Ruutaan akkuma beekamu dubartii jabduu, dubartii cimtuu, waan dubbattu, waan gootu, waan hundumaa nama sirriitti of ilaalee dubbatu, nama sirriitti of ilaalee hojjetu jechuudha. Abrish immoo akkuma beekamu garaa laafummaa baay'ee waan qabuuf garaa laafummaa isaa sanaatiin jireenya isaa diigaa jira jechuudha. Ijoolleen kun duraan jaalallee turanii yeroo ammaatti immoo waaqnis isaan gargaaree tokko ta'anii gaa'ila dhaabbatanii illee abbaa mucaa haadha mucaa ta'uuf garaatti baattee jirti jechuudha. Garaatti baatteetu jirtu immoo wanti adda isaan baasu tokko gidduu isaaniitti uumame. Innis maa inni yoo jettan, kana dura Abrish dubartii baay'ee faana ture hiriyyummaadhaanii. YouTube isaa irratti yeroo baay'ee nan argaa. Isaan keessaa mucayyoon Natsaannat jedhamtu footoo garagaraa, viidiyoo garagaraa edit gootee Ruutaa irratti ergaa turte. Ruutaan footoon sunillee akka edit ta'e booddeerradha kan isheen barte. Egaa mucayyoo isheen jaalalleen Abrahaam isheen duraa sun jireenya ijoollee kanaa jeequuf jecha waan isheen hin jenne hin jiru jechuudha. Yeroo tokko tokko haalli namaa anaan baay'ee na gaddisiisa. Maaliifi dhugaa rabbii kana sobaatiin jireenya dhala namaa diiguun baay'ee ulfaata akka kootti jechuudha. Dhugaa rabbiidha. Innaa mucayyoon Natsaannat jedhamtu karaa kamiinuu jireenya isaanii diiguuf yaalii gootee dadhabnaan gara biyya ishee butta jiraatti deebite jechuudha. Sana keessatti garuu gaafa wal arganii waliin mari'atanii waliin dubbatan sana Ruutaan waan aartuuf mucayyoo sana waan ifatteef Abrahaam immoo garaa laafummaa waan qabuuf hin ifatiini maal si goote jedhee Ruutaatti oriyee. Ruutaan kansaa waan taateef isheetti oriyuuf yaalii godhe jechuudha. Intala sanaan immoo amalaan qabuu yaalee jechuudha. Sinigale garaa laafummaansaa asirrattidha jechuudha. Kani qileessa gatee jechuudha mucaa kana. Utuu akkuma haati manaa isaa ifatte innis intala kana ifateera ta'e har'a jireenya Abrahaam hin diigamu jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti hima. Garuu jireenyi inni nuti kaleessa dabarsine, inni nuti waggoota duraa dabarsine sun har'a irraa akkamitti dhufee jireenya keenya diigaa jedhanii namoonni baay'een gaaffii isinitti uumuu danda'a. Sirriidha. Diiguun hin danda'u. Garuu immoo diiguus ni danda'a. Akkamitti yoo jettan yeroo sanatti Abrahaam Ruutaan teenyee waliin mari'achuu qabna waa'ee mucaa kanaa. Siif mucaa kana gidduu maaltu ture? Natti himii jette gaafa isheen amalaan isa qabdee mari'achuu barbaadde inni kun
mucaan kun abshaala miti waan ta'eef aariidhaan waan ta'e dudubbatee akka isheen mari'attu fedhan goone jechuudha. Sinii galee Abrahaam badii inni qabu haadha manaa isaatiin walii galee taa'ee mari'achuu qaba ture waa'ee mucayyoo kana. Zimmee ariifatee zimmee aaree arjummaa masaatiin waanuma barbaadu dubbatee hadha kunoo Ruttaanii adda baana jettee waraqaa adda ba'uu qabattee dhufte jechuudha. Dhugaa rabbi dogoggorri mucaa kana bira jira. Maaliif silaa ana utuu ta'ee jaalleen koo isheen duraa sun har'a maaf na barbaaddi? Har'a eeggan nama ta'e eeggan jijjiiramee maaliif na barbaaddi? Dura maaf na dhiistee deemte? Soo ishee bootaan kennuutuun isa ta'ee jechuudha. Hanan bootaa kennee fi faana dubbachuu danda'u haadha manaa koo haadha ijoollee koo fidha malee isheef miti jechuudha. Isheen maal kooti? Mucaan kun garaa laafummaa isaadha jechuudha. Kan jireenya isaa absiisaa jiru. Namni ifatamuu qabu, namni suuta jedhamee walii mari'atamee deebifamuu qaba waan jedhee garaa laafee mucayyoo kana faana kokkolfee fi har'a jireenya isaa diigamee jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdanii garaa laafummaan dhala namaa yeroo tokko yoo garmalee baay'isne akka kana jireenya keenya diigaa jechuudha. Waan baay'ee isaan irraan baradhee dhugaa rabbii namoonni viidiyoo isaanii hordoftan yoo jiraattan dhugaa rabbii bu'aa baay'ee irraa argattu. Maaliif sirriitti baqa barumsa qaba. Namoonni baay'een garuu zim jedhanii tudhaa barumsa namaan kennu minaamin jedhu. Nama sirriitti aggeeffatee paartii isaan hojjetanii tokko lama jedhee lakkaa'ee nama sirriitti hordofeef faayidaa cimaa qaba, bu'aa cimaa qaba jechuudha. Soo asirratti maal jechuun barbaade yeroo ammaatti Ruttaanii adda baanaa hin barbaadu. Kana booddee naga'eeraa. Waggaa tokko guutuu waa'ee shamarraniitiin boo'ee gaddeera. Kana booddee boo'ee gadduun qabu. Kana booddee jireenya mataa koo jiraachuun barbaada jettee dubbattee jirti jechuudha. Innaa adda baana jettee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan adda bahuu keessaniin barbaadu. Waaqni tokko sinaa godhu akkuma tokko siin godhee jirutti gaafa adda baatan ijoollee mucaan keessan abbaa malee haadha malee guddata. So osoo akka kootii yaadaan teessanii rakkoo jiru gidduu keessanitti formaata yoo itti laattan baay'ee gaariidhaan jedha. Hordoftoota kiyyaa dogoggora yoon qabaadhee dhiifama naa godha. Dhugaa rabbii dubbachuuf garuu namni tokko yeroo baay'ee waan gaariin godha, waan gaarii namaaf hin oolaa utuu jedhu deebi'ee immoo kansaa gaafa jalaa baduu ni argina jechuudha. Mucaa kanas oolmaan isa qaqqabe kanadha waan ta'eef rabbi tokko sinaa godhu, rabbi nageenya isiniif